shamarran jaalala si gaafatti jirti. Namni ijaan ilaaltee jaallattee gaafachuu sodaatte ni jira. Hin qabu. Yeroo ammaa kana ridiyyeen jaalallee moo si qabee beekaa yeroo jalqabaaf umurii kee meeqatti si qabee jaalalli. Naman gangalchuu naman maraachuu sooshaal miidiyaa kanarrattis ta'e eessattuu namoota naqiqaniif namoota na arrabsaniif deebii jechuudhaan jalqaba namoota nan gaddus hin jiru garuu immoo inuman gammada yaa ta'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu baga jiraatanii. Egaa akkuma beekamu gaaffii keessan yeroo dheeraa koomentii jalatti akkasumas gara keessaatiin gaaffii na gaafattanii. Egaa har'a kun walitti cuunfee walitti funaanee isiniif deebisuuf qophaa'een dhufe. Egaa gaaffiin keessan akka gaaffii lallaafaa ta'u abdiin qaba. Akka gaaffii cimaa nan gaafannes abdiin qaba jechuudha. Egaa gamanumaan gaaffii keessanii darbee gaaffii keessan isin deebise jechuudha. Yaa Rabbi laaffise. Yoo Rabbi naaf laaffise amma Rabbi naa laaffise isiniif han deebise jechuudha. Ishi gaaffii tokkoffaarraa jalqabame jechuudha. Namni tokko akka jedhu gaaffii tokkoffaarratti ridiyyeen eenyudha? Akkamiin of ibsaa? Ridiyyeen ridiyyeedha. Ridiyyeen nama kabaja namaaf qabu. Ridiyyeen nama xiqqaaf guddaa kabajuudha jedheen irra darbe jechuudha. Gaaffii lammaffaa ridiyyeen eessatti dhalate eessatti guddate? Amma hoo eessa jiraata? Akkuma beekamu Jimmatti dhaladhee Jimmatti guddadhee biyya Suudi Arabiyaa keessa jira jechuudha. Ridiyyeen amalli isaa maal fakkaata? Maatii kee rakkistee ni beektaa? Maatii keef mucaa meeqaffaadha? Ridiyyeen amalli isaa akkuma beektanu sooshaal miidiyaa kanarrattis ta'e eessattuu namoota naqiqaniif namoota na arrabsaniif deebii kennu jechuudha. Amala koo keessatti riippiliidhaan illee nama na arrabsu nama qoosaa taphatu riippiliidhaan seenee qoosaan isa wajjin qoosuu nan danda'a. Garuu nama na arrabsu yookiin of jalaan buluuka malee abadan deebiin kennuuf jechuudha. Amalli koo akkasuma jechuudha. Maatii koo immoo rakkisee hin beeku jechuudha. Alhamdulillah maatii koo rakkisee hin beeku. Maatii kootiif immoo mucaa arfaffaadha. Ati saba Oromoo keessatti Oromoo taatee dhalachuu keetiif maaltu sitti dhaga'ama? Jechuudhaan jalqaba nama ta'ee uumamu kootti gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Ilma namaa ta'ee uumamu kootti gammachuu guddaa. Keessattuu Islaama ta'ee uumamu koof gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechuudha. Amantaa Islaamaa irratti dhalachuu koof gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Oromoo ta'uu koottis wannan gaddus hin jiru garuu immoo inuman gammada yaa ta'u malee inuman gammada jechuudha. Egaa fiitti aanu osoo fuudhisiin jedhanii shamarran akkamii fuutaa? Maaliifi? Osoo fuudhaan jedhan egaa akkuma beekamu shamarran amala qabdu, shamarran amala gaarii qabdu. Kamalki qabdu irraa amala gaarii qabdu kamaatii naaf kabajju fuudha jechuudha soo fuudhinaan jedhanii. Akkuma akkasitti namni kamuu nama amala qabdu barbaada. Innaa akkasii jechuudha. Gaaffiin itti aanu ridiyyeen yuutuubii qabdaa yoo qabaatte maal irratti hojjetta? Ani gaadde diraamaa qoqqoosaa akkasii kananii waan akka walaloo kanan irratti hojjedha jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Ridiyyeen miidiyaa irratti walaloo eegii qoosaadhaan beekamte mee sababa walaloo yookaan qoosaa keef jecha namni si jaallate yookaan sirraa qabamtee shamarran jaalala si gaafatti jirti. Oh my god! Wow! Ni jirti. Namni ijaan ilaaltee jaallattee gaafachuu sodaatte ni jira. Maal jechuudha kun? Lakkeen nama jaallannan nan gaafadha malee hin sodaadhu. Jaalala nama gaafachuu hin sodaadhu jechuudha. Nama jaallannan man gaafa. Yeroo ammaa kana ridiyyeen jaalallee moo haadha manaa qaba? لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Haadha manaa qabu ridiyyeen haadha manaa hin qabu malee. Haadha manaa qabu. Jaalallee hin qabu. Maal jechuudha kun? Ridiyyee jaalalli si qabee beekaa yeroo jalqabaaf umurii kee meeqatti si qabee jaalalli? Isin gara gaafatte yaati. Jaalalli umurii koo waggaa 18 na qabe biyyatti jechuudha. Egaa jaalalli inni biyyaa isin beektanu arna amma nama qaba amma nama dhiisa malee nama qabee illee nama gangalchuu nama maraachuu ani waggaa 18 na qabee na dhiisee jechuudha. Na qabee na dhiise jedheen bira darbaa. Gaaffii keessan isiniif deebiseeran si'a kan inni irra darbe immoo na of walchaan jira.
kan osoo hin argin irra darbe dhiifama naa godhaa. Egaa ridiyyeen nama akkasiitti isin jedhaa galatooma na dhaggeeffachuu keessaniif galatooma ulfaadha.